Tole obboloota keenya nagaan siniif baay'atoon obboleessa keessan abdiidha. Har'a immoo kutaa ja'affaa yookiin hojii ergamoota boqonnaa ja'an walitti deebinee jirra. Gaafii fi deebii macaafa qulqulluutiin jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaatiif yuutuubii kan akka sabiskiraayib gootan isin gaafannaa. Ani obboleessa keessan abdii akkasuma immoo keessummaa tokko of biraa qaba. Keessummaan keenya gaafii deebina wajjin hirmaatu of beeksisa. Ana obboleetti keessa naayyoodha. Akkuma yeroo darbe wajjiniin dabarsine arras immoo kinoo obboleessa kiyya abdii wajjiniin qophoofnee dhufneerraa nagaan siniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii. Gooftaan guddaa sinaa eebbisuu waaqayyoo isin gargaara malumaatti gaafii 18 biraa qabna hojii ergamoota boqonnaa ja'a keessaa qofaayyuu malumaatti akkan wajjin taatanii fi chaaneelii kan akka sabiskiraayib gootaniif jaalala gooftaa isin gaafannaa eebbifama. Tole kallattumaan gara gaafiif deebii keenyatti yoo deemnu amma gaafii jalqabaa kan si gaafatu anaadha. Carraan kee gaafii jalqabaatiin akkasuma gaa dubartoonni leedii faristii waan jedhamudha. Gaafii tokkoffaa natti gaafata boqonnaa ja'a lakkoofsa tokkorra jira. Gaafiin kunis baay'ate kan jedhudha. Jechi baay'ate jedhu boqonnaa ja'a lakkoofsa tokkorratti maal ibsa? Jechi baay'ate jedhu kuni kan amantootaati. Amantoonni waldaa kiristaanaa keessatti kan isaan dabalamanidha. Yeroo darbe itti daddabalaman kan jedhudha kan nuti boqonnaa 4-5 keessatti dubbachaati turre. Iddoo kanatti immoo baay'atan kan jedhudha jechuudha. Baay'atan kan jedhu kun maal ibsa jettee yaadda? Saffisaan sirriitti amantoonni baay'atanii waldaa kiristaanaa keessatti kan jedhudha. Akkuma ta'etti baay'atan kan jedhu ilaallaa baay'atan kan jedhu kutaa kanarra keessatti saffisaan dabaluu amantoota jechuudha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 47 yaadatta yoo ta'e yeroo qo'annaa keenya yeroo darbee keessatti warra fayyan gooftaan guyyaa guyyaatti gara amantootatti dabalaa deeme jedha. Dabalaa deeme inni jedhu kun guyyaa guyyaadhaan dabalaa deemu lakkoofsaa yoo ibsu inni kun immoo boqonnaa ja'a lakkoofsa tokkorratti baay'ate jira. Ingiliffisa multiply kan jedhudha. Multiply inni jedhu kun irra caala saffisa guddaadhaan baay'achuu amantootaa ilaala. Kanaafuu ingiliffasaa aadii fi multiply kan jedhu garaagarummaa isaa yoo agarsiifne nuuf galuu danda'a kan jedhudha. Kallattumaan gara gaafii itti aanutti adeema. Gaafii lammaffaa irratti haadhotiin hiyyeessaa isaan gargaarsa guyyaa guyyaatti argatan turan ni dagatan kan jedhu maal ibsuu barbaada? Akkuma kanaan kunis gaafii bareedaa fi baay'ee barbaachisaa kutaa kanatti boqonnaa ja'a seensiitti godhudha. Gaafiin kun haadholiin hiyyeessa isaanii gargaarsa guyyaa guyyaatti argataa turaniiru ture hin dagataman jedha. Egaa akkuma lakkoofsa tokkoffaarratti jenne waa'ee baay'achuu amantootaa wajjin wal qabata yaada. Baay'achuu amantootaa wajjin isa wal qabatu kana gaafa amantoonni baay'ataa deeman bartoonni kun 12 qofa turan jennee yaa yaadnu. Bartoonni kun baay'ee hojiitti yeroo duraa hojiittis namoonni qarshii isaaniitii wantoota qaban gurguranii gara isaaniitti fiduu ture. Isaan immoo warra kaan warra amantootatti hin gahu ture. Namoonni jireenya wal qixxaa jiraachuu amma garuu baay'ee amantoonni baay'achuudhaan kan ka'e wal qixxaachuu fi dadhabe jechuudha. Kanaafuu bara durii keessatti yoo ilaallee dubartoonni yookiin abbaa ta'anii yookiin immoo abbaa manaa ta'anii yookiin immoo ilma isaaniitti fi kan kana fakkaatanitti hirkatanii jiru malee dhaala ofii isaanii yookiin qabeenya ofii isaaniitti kan dhaabbataadha jedhanii hin qabanu. Isaan kana keessaa immoo namni hin jiru yoo ta'e tarii qarmii funaachuudhaan yookiin immoo nama isaaniitti dhiyaatu kan kana fakkaataniin gargaaramaa turanii garaaf ammoo tarii dulloomanii baay'ee kanayyuu gochuu yoo dadhaban immoo fedhannaa isaaniitu isaan soora ture. Asitti garuu namoota akkasii keessumatti haadhayyeessa warra jedhaman kan akka kiristaanota yookiin amantoota obboloota isaaniitu isaan gargaaraa ture. Garuu gaafa immoo bartoonni baay'ee hojiidhaan qabamutti hojii keessumatti hojii hafuuratti qabamutti baay'atanii namni dhibame baay'ee jira. Yeroo darbee dubbifne irraa namni karaa irratti gaaddiduudhaan amma fayyisuutti yaadanii turanii baay'ee hojii itti baay'achuudhaan kan ka'e. Yihudoonni warri biyya garaagaraa keessaa yihudoonni afaan Giriikii dubbatan warri dhufan sun immoo ni dagataman jedha. Bartoonni yeroo dhabanii waldaan saffisaan guddachuu irraan kan ameenyi biraa jira yaadu. Akkuma ati jette iyyuu akkuma beekamaa ta'e macaafa kakuu moofaa keessatti kan beekamu haadholii yeeyyolii kanaa fi qarmiin illee yeroo guurramu isaaniif yaadamee hin hafa ture. As darbee immoo akkuma ati jechaatti turte akkasitti gargaaramaa turanii amma immoo waldaa kiristaanaa erga dhaabattee waldaa kiristaanaatu isaan gargaara. Iddoo kanatti immoo bartoonni isaan gargaaruu dadhaban akkuma ati jette isaan 12 turanii baay'inni amantootaas waan baay'ateef waan isaan hin gargaarreefidha. Iddoo kanatti miidhamanii jechuudha. Kun yaada baay'ee sirriitti ibsuudhaa fi yaada gooftaan guddaan si haa eebbisu gaafii itti aanutti yoon darbu gaafii sadaffaadha. Egaa kutaa kanatti lakkoofsa tokko irratti argineerraa Yihudoota warra afaan Giriikii dubbatanii fi warra afaan Yihudootaa dubbatan gidduudha. Yihudoota ta'anii akkamitti afaan Giriikii fi afaan Yihudootaa dubbatan garaagarummaan isaanii maal jettee yaadda?
Garaagarummaan afaanii warra Giriikii dubbatanii fi afaan Yihudaa dubbatanii isaan kun lamaan isaanii Yihudiidhuma. Garuu warri afaan Giriikii dubbatan jedhamu kun warra biyya Yihudaa keessaa ba'anii biyyoota garaagaraa keessa jiraatanii aadaa saba biraa, aadaa saba Giriikii afaan isaanii fudhatan isaan kanaa fi Yihudootuma warra Yihudii keessatti dhalatanii guddatan warra Ebraayistoota isaan kana garaagarummaa isaanii afaanumaa fi aadaa biraa fudhachuudha malee homaa garaagarummaan qaban isaa Yihudiidhuma lamaan isaanii iyyuu immoo amantootas immoo. Guutummaatti haala jireenyaati jechuudha. Fakkeenyaaf nuti Oromoo taanee biyya Oromaa keessa jiraannaa. Warri kaan immoo Oromoo taanee biyya Oromoo keessa jiru yookiin Oromiyaa keessa jiraatu haa jennu. Nutis afaan biyya kanaatti keessattuu Ingiliffa dabalatee yeroo gallu isaan immoo biyyuma isaanii keessatti waan guddatanii afaan Ingiliffaa otoo hin ta'in afaan mataa isaanii dubbatu. So warri duratti Yihudoonni warri Israa'el keessatti guddatanii achitti dhalatanii jireenyaan achi ta'an isaanii Ibraayistii dubbatu. Isaan sun immoo Yihudootuma qomoo isaanii ta'ee biyya garaagaraatti faca'anii jireenya baqaa keessa jiraachaa warri turan bara Giriikii keessatti jechuudha. Bara sana keessa afaan Giriikii yookiin afaan akka addunyaatti yoo ilaallee afaan Giriikii aadaa isaanii fudhatanii uummata sana wajjin waan jiraachaa turaniif gara amananii gara kanatti deebi'anii jechuudha. Ta'u malee saallachuu amantoota saallachuu Yihudoota garuu garaagarummaa afaanii fi aadaa bakka jiraatanii irraa kan hafe garaagarummaa biraa hin qaban jechuudha. Gara gaaffii itti aanutti yoo deemnu. Gaaffii arfaffaa irratti nuyi soora jara kanaaf gurguruuf jennee dubbii waaqayyoo lallabuutti hir'isuun nuuf hin ta'u kan jedhu jaalama irratti maaliifidha? Lama irratti bartootatu dubbate dubbii kana. Bartoonni gara yaa'itti yookiin immoo gara tuuta sabaatti gara waldaatti haa jennu koongirigeeshinii isaa nuti jennu jechuudha. Gara kanaatti fidanii yaada kana dhiyeessan. Isaan sun immoo warri jalqaba nuti Heelenistii jennee warri Hibriwus ta'anii yookiin immoo Yihudiidhuma Jiwishii warra ta'an keessaa Hibriwus warri hin taane warri immoo Heelenistii jennee warri afaan biraa aadaa biraa fudhatan suni iyyata dhiyeeffatan nuti irraanfatamne dagatamne haalonni hiyyeessaa keenya gargaarsan qaban akka durii miti. Amma nu gattan nu dagattan yeroo isaan jedhanii bartoonni kun waan keenyaan ni jalqabaa hojii wangeelaa hojjechuudha. Amma immoo sabni baay'ee immoo baay'achaa deema. Namoonni dhukkubsatan, namoonni gargaarsa barbaadan, namoonni haaradha. Namoonni kun namoonni gara waldaatti dhufan haaradha. Namoonni kun tarii akka Phexros fa'i waamicha kanaaf of kennanii ba'anii hojii waaqayyoo hojjechuu caalatti immoo hojii mana keessa waan isaan hojjechuu danda'an jiru. Bulchiinsa waldaa keessatti kan biraa waa'ee saantima qabu, waa'ee warra dhabaniif gargaaruu, wal qixxeessuu, maaneejimentii waldaa keessaa, biizinasii waldaa keessa ta'uun irra jiru amantoota gargaaruu kan danda'u jechuu hin danda'u. Kanaaf kan dursuu qabu ergama wangeelaa dursifne malee walumaa galatti wal caalmaa hin qabu jechuu barbaadan isatti fakkaata. Dhuguma keessa akkuma ati jette otoo isaaniif nyaata isaanii qopheessuudhaaf dhufaniirus ta'e nyaata qofatti kennu miti akkuma ati jette ganaa geggeessummaa irratti bulchiinsa gaafata. Gaafa kanatti goraanitti immoo gadi lakkisu hojii isaanii isa duraa kana. Kanaaf jedhaniiti malee homaa akka ammeenyaatti fudhatanii yookiin immoo nuti hojii wangeelaa qofa hojjennaan sin kana hojjedhaa jechuu isaanii. Gadaantummaa fi olaantummaa irratti hundaa'u jechuudha. Guddaansaa. Nyaata qopheessuu qofatti sirriidhaan qabamanii akkuma immoo ati jette immoo dabalataan immoo namoota kanaaf ennaa hojii isaanii hiranii bartoonni kun waan hundumaa seentarii godhanii ofumaaf kontirool godhanii qabatanii warra kaaniifis immoo dandeettii isaaniitiin warri dandeettii mana keessatti kennaa garaagaraa qaba namni Roomaa boqonnaa 12 yoo dubbifte kennaa garaagaraa akka namoonni qabu kaan isaa hojii nama gargaaruu akka danda'u kaan isaa barsiisuu kaan isaa akkasii akka danda'udha. Akkasuma Qorontoos jalqaba boqonnaa 12 yoo dubbifte warri kaan warra gaggeessumaa warri kaan warra raajii dubbatan warri kaan waan akkasiidha. Hundumaatti galatti namni hundumtuu kennaa dandeettii bakka itti waamuu danda'u tokko qaba. Isa kanaafituu waliigalatti obboloonni kun hojii ofirraa hiruu isa jedhuu fi kennaa namoota hundumaa walqixaa tajaajiluu akka danda'uufidha fakkaata. Kanumarra dhabannee gara gaaffii shanaffaatti adeemnu gaaffii shanaffaa yoon si gaafadhu. Gaaffii arfaffaa irratti argine ragaa bal'inaan ibsa kenninee turre nuuf hin ta'u jedhanii turan. Waan isaan nuuf hin ta'u jedhanii turan sun immoo soora jara kanaatiif gurguruun nuuf hin ta'u hojii waaqayyoo yookiin immoo kadhataaf wangeelaa lallabuutti of qabna malee jedhanii jechuudha. Kana jechuun isaanii barsiisan tokko barsiisuma qofa qaba jechuu isaaniitti jettee yaadda? Barsiisa keenya qofa kana barsiisuu qabna qofa jedhanii yaadanii osoo hin ta'iin hojii isaanii yeroo sana hojjechaa jiran irratti hundaa'anii amantoota karaa dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan isaan heegan sana ilaalaniiti kanatti goruutiin qabnu jedhanii waan yaadaniif malee hojjechuudhuma qabu. Amma fakkeenyaaf Phaawulos yeroo barsiisaatti ture keessatti hojii mataasaa hojjechaati ture dunkaana hodhaati ture akkasuma Yesuus Kiristoos illee tajaajilaati ture bartoota isaatiif miila dhiqaati ture barsiisaan tokko hojii biraa hin hojjetu jechuu miti.
Kanarratti Aqiilaa fi Phirisqilaallee fakkeenya fudhachuu dandeessaa. Phaawulos wajjin akkasuma hojii garaagaraa of danda'anii hojjechaa turan. Phaawulos immoo ofiisaa of danda'e wangeelas immoo hojjechaa namoota kan biraa warra isa wajjin turan illee gargaaraa akka ture kaasnee haasa'u nurra jiraata malee dirqama tajaajilaan tokko tajaajiluma sanatti qofatti qabamuu qabaa kan jedhu miti jechuudha. Heebbifamii gaaffii ja'affaanatu si gaafata. Gargaartota dhiirota torban sana eenyutu filate jettee yaadda? Yaa gargaartonni akkas meeqa irra deebinee haasofne gargaartonni torbanas keessatti filataman kun boqonnaa ja'a keessatti jalqaba isaa warra nuti Helenistiin yookiin immoo warra afaan Yihudoota ta'anii afaan Giriikii dubbatantu komii dhiyeeffate haadholiin hiyyeessa isaanii gargaarsa dhabanii jedhu jechuudha. Kanaafidha isaan immoo jara qofatti hin dabarsine waldaadhuma guutuutti akkana galchine of keessaa obboloota keessan keessa nama filaa jedhan jechuudha. Kanaaf nama filaatan sana waldaadhumatu filate kan jedhu yaada. Eeyyaan akkuma ati jette waldaadhumatu of keessaa filate malee. Bartootatu filee miti eeyyaan akkuma ati jette waldaatu of keessaa filate. Gooftaan si eebbisu gara gaaffii torbaffaatti yoo ceenu gaaffiin torbaffaan sin gaafadha. Torbaffaan kan baay'ee ajaa'ibu torba jedhama. Dhaamsisaatu torba kan jiru kun boqonnaa jala lakkoofsa sadii irratti argatta. Maaliif torba ta'uun barbaachise jettee yaadda? Maaltu abboommii wayiitu jira? Iddoo kanatti bartootni nama torba of keessaa filaa jedhaniini namuma torba jedhanii garuu nama torba kana kan jedhan isaanii namni torba kan jedhu kuni macaafa qulqulluu keenya keessatti bakka baay'eetti arguuti dandeenya. Akkasuma immoo torba kan jedhu yaa'ii Yihuudoota keessatti illee filatamaa kan turanii arras illee immoo akkasuma waldaa kiristaanaa keessatti jaarsoliin illee nama torba jedhamu. Daaqonoonni waan akkasii nama torba jedhamu. Eeyyani warri kun immoo daaqonoota ta'aniitidha kan filatamanii. Kana wanti kana godhaa jedhamee abboomamee jiraachuullee baate barsiifanni yeroo sana warra Yihuudoota keessaa namoota yaa'iin isaanii kan of keessaa qabu torba keessumatti immoo dhiira torba kan jedhu sevens of the town kan jedhamutu jira isaan gidduu waan jedhamutu barsiifanni jira. Gaaffii 8ffaatti deemna. Gaaffii 8ffaa irratti filannoodha. Ulaagaalee gargaartonni jalqabaa kun daaqonoonni jalqabaa kun maanni ulaagaan isaan irratti hundaa'aniitu filatamaniitu namoota gargaaruudhaaf kaanii jechuudha. Irratti maqaa gaarii qabaachuu, hafuura qulqulluu qabaachuu, ogummaa fi hubannaadhaan guutamuu akkasuma amantii isaaniitti illee jaboo kan ta'anidha jechuudha. Isaa kana keessaa isa kan filatteetoo asitti filamuu qabu jettee yaadda? Gaaffiin kun filannoo baay'ee barbaachisaa fi bareeda ta'e garuu otoo qabaate hunda jechuu dandeenya. Sababni isaa kan barsiisonni akkasuma immoo bartoonni isaanii walumaa galatti barsiisonni saba sanaa yookiin immoo bartoonni gooftaa Yesuus kan dhiyeessanii fi nama maqaa gaarii qabuuf gidduu barbaada nama hafuurri qulqulluun keessa guutee nama ogummaan hubannaan keessa guutee dhiyeessanii jedhama. Macaafni qulqulluun nama amantiitti jabaa ta'e immoo dhiyeessan jedha. Kanaaf guutummaa isaa akka kiraayiteriyaatti yookiin immoo akka filannoo daaqonootaatti irratti fayyadamuu dandeenya waan jedhudha. Akkuma ati jette hundadha. Mee irraa namoonni tokko hojii waldaa keessatti kan filataman isaan kun amma ulaagaa amma kana baay'atu kanaan eegamanii too filataman. Har'allee mee namoonni amma tokkorraa ulaagaa amma tokko laallamee osoo filatame gaariidha jettee yaaddu maalidha? Egaa wantoonni gara jalqabaatti waldaa kiristaanaa gidduu turanii fi wantoonni amma jiran wal fakkaatu kan jiruu fi bifa malee maqaa malee guutummaatti wal fakkaachuu danda'u kan jiru. Sirrii filachuudhuma wanti yeroo duratti waldaan filatee bartoonni jalqaban kun har'as waldaadhumatu filachaa jira. Tarii loogiin jiraachuu danda'a sirrii tarii namoonni of filuu danda'u garuu baay'eetti kan hirmaachisu namoonni dhuguma amantii maqaa gaarii qabaachuu danda'u amantii jabaa qabu ogummaa qabu hubannaa qabu kan caala wal beekamtiidhaan filuun hin jira. Walitti dhiyeenyaan filuun hin jira. Waldaan naquu isaatiin miseensa waldaa ta'u yeroo garaagaraa waldaatti tajaajila garaagaraatti argamu caalatti wanti namoonni akkana keessa seenanii ulaagaa kanarratti hundaa'anii bakki kun dubbifamee fi barsiifamanii jedhan waan jirutti fakkaatu. Akkuma ati jettee iyyanii ulaagaa kanarratti hundaa'u osoo hin ta'in akkaataa beekumsaa fakkaata haalli bara keenyaa kuni garuma wanti nuti iddoo kanatti beekuu qabnu hojii ergamoota boqonnaa torba irratti akkaataa isaa filatamanii warruma isaaniif warra rakkattoota sanaaf namootuma isaan fakkaatanii dhalli kan isaa filanii hoggaa sana loogiin hin jiru jechuudha. Isa kanarratti wanti nuti hubachuu qabnu baay'ee guddaadha. Lakkoofsa ittaanutti yoo deemne lakkoofsi ittaanu lakkoofsa sagaliidha. Innis maqaawwan gargaarsa torban kanaati. Maqaawwan isaanii keessaa egaa qorumsa jalqaba lakkoofsa sagalirratti maqaawwan gargaarsota torban jalqabaa sana siqoraa isaanis amma dandeesse tarreessaa. Yoo dandeesse 9 10 iyyuu irra darbuu dandeesse jechuudha. Okay. Tokkoffaarratti Istifaanos, Filiiphoos, Lama, Porkoonikool, Sadii, Ermoona kan jedhu jira.
Dhiifama maqaan isaanii kan nama qabamu hin jiru. Tolasaa kan jiru Tola isaan iddoo kanatti miti Abdii. kakuu moofaa keessa jiran. abdii yookiin ayyoo. Maaliif warra dhiiraa keessa malee dubartoonni hin jiran? Yeroo isaanitti dubartoonni dhaalayyuu qabu jedhama. Haalayyuun qabu jedhama. Homaa hin gaddinii jajjabaadha sibiran jira. Egaa walumaan dubbifnu maqaa isaanii mee tokko ati akka jettee Isxifaanosidha. Filippos. Lama Filippos lama argatte guutummaatti sadii. Isaan kan qubeessatu waan waan ta'eef dogoggoruu hin barbaadu. Okay, sadii Nikolaawos jedhi. Okay. Parmeenaa jedhi afurii. Tiimoonaa shanii. Pirookoros ja'a. Ja'a. Nikaanoora torba. Halkan dubbisaa bulte moo? Okay, lakkoofsa ja'a qonnaa ja'a lakkoofsa shan irratti arganna. Isxifaanos tokko fa'aa akka achirratti barreeffame Filippos lama. Pirookoros sadii. Nikaanoora afur. Tiimoonaa shan. Dhiifama. Isxifaanos, Filippos, Pirookoros, Nikaanoora, Tiimoonaa, Parmeenaa, Nikolaawos jiru keessaa hambifne Nikolaawos torbaffaadha jechuudha. Nikolaawos inni jalatti barreeffame nama biyya Antookiyaa yookiin immoo nama biyya Antookiyaa ta'e amantii Yihuudootaa kan fudhate jechuudha. Boqonnaa ja'a lakkoofsa shan irratti arganna. Inni itti aanu lakkoofsa 10 irraa. Okay, lakkoofsa 10 gaafii lakkoofsa 10 irra kan jiru sin gaafadha. Maqaawwan gargaartota jalqabaa torban irraa maal tilmaamuu dandeenya? Jalqaba kan jedhu kuni daaqnoota jalqaba filataman jechuudha. Isaan dura akka nama gargaaruudhaaf kan filataman waan hin jirreefidha. Eeyyanii maqaa isaan irraa maal tilmaamta? Maqaa anaaf illee ammayyuu maqaa isaanii deebistee na gaafatte yaadda'ee ture. Maqaa isaanii irraa kan tilmaamu yeroo garaagaraatti ilaaluu yaaleera. Maqaan isaanii kun jalqabumaan gara duubatti immoo yeroo itti deebisu jalqabas kan komii kaase warra Yihudoota ta'anii warra Giriik afaan Giriikii dubbatan yookiin lammii ormaa keessatti guddatanii warra dhufanidha. Warra diyaaspooraa jechuu dandeenya gaama maqaadhanii. Isaan Helenistii jedha afaan Ingiliffisaati. Isaan asitti hafaniif asitti guddataniin immoo Hibrius jedha. Walumaa galatti isaan lachuu Jiwishii yookiin immoo Yihudoota. Haa ta'u malee warra komii kaasan kana keessaa akka waan filatamiitti sabni hundumtuu haa filatu bartoonni saba hundumaaf dhiyeessan filannootaa malee maqaan isaanii hundumtuu akka barsiifni garaagaraa jedhutti isaan ibsa warra saba biraa keessaa dhufan jedha. Yaa akkasittidha kan inni kaa'u. Kanaafitu warruma komate warrum komii qabu warra rakkinni itti dhufe sanatu of keessaa baay'ee isaa filatee haa ta'u malee obboloonni gollachuu. Obbolaadhumas warra afaan Ingiliffii dubbatanidha. Sabuma tokko waliin hojjetan yookiin immoo saba kanaaf immoo garaagarummaan uumne wanti dubbarreeffame hin jiru jechuudha. Lakkoofsa garattaa nutti deemnaa lakkoofsa kana immoo kan si gaafatu anaadha. Lakkoofsi kun erga gargaartonni filatamanii gargaartota gaafa qonnaa ijaaratti wanta gargaartotaatiin xumura. Jalqaba irraa kaafnee marmatti keessaa hambifna yaadu gargaartota inni filatamanii Phexros fa'i yookiin ergamoonni maal jedhanii turanii nuti dubbii waaqayyootti hir'isuun nurra hin jiraatu. Wangeelatti hir'isuun nurra hin jiru. Dadhabatti kadhatatti hin hidhannu. Isin garuu kana ayyaani turan. So maal isaan gargaare gargaartota kana filuun? Silaa wangeela ba'anii wajjin hin lallabne jennee ilaallu. Akka kutaa kanatti waan isaanii. Maal isaan gargaare itti yaadda? Gargaarsa guddaa isaan gargaare. Iddoo osoo hin filatin dura isaan hojjechaadhuma jiru. Dubbii sagalee waaqayyoollee dhaabne takkaayyuu isaanitti baanaanii garuu haadholiin hiyyeessolii suni gargaarsa dhabaniiru. Kana biraan immoo Yihuudoonni warra afaan Giriikii dubbatan komii irratti kaasaniiru. Gaafa immoo isaan kana ogummaadhaan filachiisanii filatanii waarratanii booda hafuurri qulqulluullee baay'ee isaanii dabalee dubbii sagalee waaqayyoo babal'isanii hojjetanii wanta gaariitu ta'e ergasii jechuudha. Gaaffii kootiif deebii kee sirriitti argadheera. Inni jalqabaa dubbiin waaqayyoo ittuu mafufayyuu irra caalatti babal'ate baay'inni amantoota Yerusaalemitti ammoo dabalaa adeeme. Akkuma kana immoo luboota keessa darbee warri duraan mormaa amantii isaaniitiif jecha walgahii irratti isaan addeessaa isaan qabaa isaanii dhaa turan immoo akka fudhatanidha jechuudha. Gara lakkoofsa 12tti yoo ceenu. Gaaffii lakkoofsa 11 ifama. Mana sagadaa warra hurrii ba'an jechuun maal jechuudha jedha iddoo kanatti 6-9 irratti. Mana sagadaa warra hurrii ba'anii kana illee hurrii ba'een argine. Akka garaagaraatti ilaaleen ture hubachuudhaaf amma danda'utti mana sagadaa warra hurrii ba'anii jedha afaan Oromoosaa. Kitaabota afaan Amaariffaa irratti immoo warra furii bahan yookiin immoo warra birmaduu bahan warra bilisa bahan jedha. Ingiliffaan immoo The Synagogue of Freedman jedha. Freedmaniin kun immoo warra iddoo ta'e garbummaa jalaa yookiin hidhaa jalaa ba'antu mana qulqullummaa ijaarrateedha. Akka seenatti immoo isaan kuni warra Noorz Afrikaa yookiin Afrikaa kaabaa keessa jiraataa turan Yihudootuma iyyuu ta'aniitidha.
akkasuma immoo biyya Qiliqiyaa keessaa, biyya Eeshiyaa keessaa, biyya amma Turkii jedhamte waamtu keessa jedha. Afrikaa immoo warri nama siin jedhama, warra gara Ijiptii kana siin jedha. Warra akkasii irratti bara keessumattuu mootummaa Roomaa hidhamaa kan turan ta'uu danda'u. Garboota mootummaa Roomaa jala kan turan ta'uu danda'u. Gaafa isaan achi bilisa ba'anidha. Dhufanii Yerusaalem keessatti yookiin immoo walumaa galatti Israa'el keessatti gara mana sagadaa ijaarratanii seenagoogii Ingiliffaan yoo ilaallu jechuudha. Isa banatan jechuudha. Amma lafa sagal afaan Oromoo irratti akkas jechuusaa kana amma afaan Oromoo baay'ee hiika garaagaraa qaba. Yookiin akkas jechuunsaa sun iyyuu akkuma isma kana kan nuti dubbanne kana kan ibsu ta'uu danda'a. Garuu immoo hiikaan isaanii sirrii macaafa afaan Ingiliffaa fi Amaariffaa irraa akkaataa dubbatti kanatti ibsa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti afaan Oromoo isaa otoo mana sagadaa warra furii bahanii jennee hiika guutuu kenna jechuudha. Hiika guutuu kennaa jechuudha. Kanaaf isaan kun Yihuudootuma ta'anii warra biyya garaagaraatti mootummaa Roomaatiin qabamanii turanii garboota ta'uu danda'a. Bara sana keessa hidhamtoota iyyuu ta'uu danda'u. Ergachi keessaa ba'aniitu ijoollee fi ijoollee isaaniitiin dugda duubarraa kaasanii dhufanii gara Yerusaalemitti mana sagada isaanii ijaarratanii jechuudha. Haa ta'u malee manni sagadaa Yerusaalem keessa tokkicha qofa ture. Manni qulqullummaa tokkichuma ture. Manni qulqullummaa tokkicha. Manni sagadaa immoo baay'eedha. Baay'eedha jechuudha. Kanaaf isaan kun Ingiliffaan Synagogue of the Freedman jenna jechuudha. Waldaa isaaniitiin kana jennaani. Akka itti yoo hubanne gaariidha. Lakkoofsa 12. Lakkoofsa 12ffaa irratti kennaan Isxifaanos hojii waldaa keessatti namoota gargaaruu qofa ture. Kenna yaa Isxifaanos gaa warra torban keessaa filataman keessaa gargaarsota keessaa tokko ta'ee akkuma warra kaanii kan inni filatamee fi obboloota warra keessumatti Heleeniks warra deemteen jalqaba irratti warra Yihuudootaan afaan Giriikii dubbatan aadaa isaanii fudhatanii garuu biyya ormaadhaa dhufanii as gidduu jiraatan kana amantoota warra ta'an amantii kana warra fudhatan wajjin isaan gargaaru ture. Haa ta'u malee inni garuu hafuura qulqulluudhaan guutee dinqiiwwan milikkitoota gurguddaa argisiisedha. Sababii sanaatiif iyyuu namoonni isaanii morman turaniiru. Namoonni isaanii immoo sababii sanaatiif morman immoo yeroo isa fuuldura dhaabachuu dadhabanidha kan nuti arginu jechuudha. Kanaaf kennaansaa kan kana caaleeyyuu hojii wangeelatti fayyana waaqayyootiin akka guddateedha kan arginu. Akkuma ati jette Isxifaanos daaqonaati ta'ee filatame daaqonaati qofa tajaajila miti. Ayyaanni waaqayyoo irra jira, hafuurri qulqulluu irra jira. Hojii gurguddaa hojjete yeroo sanatti. Hojii hafuurri qulqulluu waaqayyoo irra kaa'ellee namoota sana inaafsisee kaase waan isaan akka namoota bartoonni dubbanne barbaada sana inni kun iyyuu duubaan dhufee filatamee dubbate waan ta'eef gatii kanaatiif isaan gidduutti iyyuu yaa'in ka'e jechuudha. Inni guddaan isa kana jechuudha. Wanti guddaan lammataa irratti arginu akka tokkoffaatti gargaartuu filantu amma lammaffaatti immoo waa'ee Isxifaanosiidha kan nuti arginu jechuudha. Gaafii 13ffaa nuti gaafata. Jarreen kun ammoo akkuma Isxifaanosiin wajjin walitti mormanii turanii Isxifaanos fuuldura dhaabachuu dadhaban. Sana booda mala tokko mana. Malli isaas immoo Isxifaanos irratti ragaa garaagaraa funaannee qabna jedhan yookiin funaannee fuuna jedhan jechuudha. Isxifaanos itti qaban kana eessa geessan jettee yaadda? Isxifaanos yeroo qaban kana gara yaa'itti geessan. Yaa'in sun baay'eedha eebaluu sana jechuutti hin dandeenyu. Yaa'in sun Farisoonni keessa jiru, daaqonoonni keessa jiru, sabni warri Israa'el sun warrumti gidduutti konfuusdi ta'anii jiran garatti gora wallaalanii walitti baay'atanii jiru. Qabanii isaa fuuldura geessanii jechuudha Isxifaanos. Walumaa galatti boqonnaa sadiirraa kaanii boqonnaa 4 keessatti yeroo garaagaraatti waa'ee yaa'ii sanaa, waa'ee lubootaa, waa'ee hangafoota luboota isaaniitti ilaallirraa, waa'ee manguddootaa ilaallirraa, waa'ee dura buutuu eegduu mana qulqullummaa kan kana fakkaatan ilaallirraa. Ammumallee waa'ee nama 7 ta'uu kaawunsiliin isaanii nama 7 yaa'iin isaanii gaggeeffamu kan kana fakkaatan dhiira 7 miseensa qabaachuu waan akkasii ilaallirraa walumaa galatti fuudhanii gara yaa'itti harkisanii geessan jedha. Sana booda immoo wanti inni itti nuuf hubee nuuf ibsu boqonnaa 6 jiru. Yeroo itti immoo boqonnaa 7 irratti jarri sun edda yaa'itti dhiyeessanii maal akka godhan argachuu dandeenya kan jedhudha. Kan nuti deemnu. Gaaffii gara dhumaatti deemaatii jirra. Gaaffii 14ffaa irratti himatni yaa'ii duratti Isxifaanos irratti baname maal kan jedhu ture filannoodha. Musee fi Waaqayyoon arrabse iddoo qulqullaa'aa fi seera Museetti morme Yesuus namni Naazreeti iddoo kana balleessuuf jedha jedhe. Daa'ii irratti Yesuus amaleeffannaa Museen nutti dabarsee geeddaruuf jira jedhani. Yaadni fi gaafiin kee baay'ee qulqulluudha. Gaafiin kun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo kanatti akkana jalqaba ibsuuf yaadee yeroon kun yeroo isaa hadheessuudhaaf yaadanidha waan ta'eef wanti isaan itti nadheessan kun yoo dhugaallee ta'uyyuu baatee himannaa sobaa yoo ta'eyyuu ragaa sobaa yoo ta'eyyuu wantoota inni hin jenne jedheera amma jedhanittidha jechuudha. Kanaafuu wantoota inni
hin jenne kun hundumtuu garuu inni jedheera kan isaan jedhan kana hunduma hammata jechuudha. Museenii fi Waaqayyoon arrabseera jedhanii. Kana immoo ragaa sobaatti fidan. Sababni isaa ittiin mormuu hin dandeenya hafuuraan naasa'aa ture. Ogummaan naasa'aa ture. Fuuldura dhaabachuu hin dandeenya. Kanaaf iddoo qulqullaa'aa kanaaf seera Museetiinis immoo mormeera jedhanii. Dabalee immoo Yesuus nama Naazireet kan jedhamu tokko iddoo kana balleessuuf jedha jedhanii nutti dubbateera jedhanii dhageenya irraa jedhan keessa darban. Dhageenyotuma dubbatame dhagaaniiru jechuudha. Inni dhumaa immoo Yesuus amaleeffannaa Museen nutti dabalate tokko hin geeddara kan jedhu ture jechuudha. Akkuma ati jettee hunda jechaati jirta jechuudha. Sana kan jedhanis hundumaa dhaggeeffattoonni keenya kan hubachuutii qabanii garaagarummaan amantootaa fi nuti warri duuka buutuu Yesuus Kiristoos taane kanaa fi warri mormitootaa hundumti isaanii amaleeffannaa Museen nutti dabarsee fide kana nurraa jijjiiruuf jedhu jarri kuni kan jedhudha. Seera Musee arrabse kan jedhudha. Yesuus namni Naazireet kuni seera keenya aadaa keenya balleessuudha kaayyoonsaa kan jedhu isuma kana jechuudha. Waliin mormin baay'ee kana gidduu kan ture jechuudha. Waliin mormii guddaa isa kana. Yesuus garuu seera mataa isaanii amaleeffannaa ofii isaanii jijjiire malee amaleeffannaa Musee keessaa wanti inni jijjiire waan jiru hin fakkaatu. Gaaffii 16 irratti Yesuus dhugumaan mana qulqullummaa nan diiga jedhee dubbatee beekaa? Yookiin dubbateera? Yesuus egaa yeroo lafarra ture waa'ee mana qulqullummaa diiguu otoo hin taane hojii biraatu baay'ee isaa otoo biizii ta'uudha kan inni deeme. Mana qulqullummaa diiguudhaaf yeroo argata eeyyaanni garuu akkuma kanaa bara kana keessa namoonni yeroo wanti tokko lallabamu waan biraa dhaggeeffatu. Waan namni hin jenne jettee kan jedhan kun argiteetta Istifaanos irraa otuma hin dhageenya irraa. Kanaaf Yesuusis yeroo inni barsiisaa ture, yeroo inni dubbataa ture, waan manni hin jennetti hiikkatu ture. Sababni isaa isaaniif hin galu, dhoksaan mootummaa Waaqayyoo isaan bira qaqqabu. Kanaafitu fakkeenya garaagaraa itti dubbata ta'e. Kanaaf Yesuus waa'ee mana qulqullummaa kanatti kan isaan yaadanii guyyaa gaaf tokko Yesuus dhugumaa manni qulqullummaa kun hin diigamaa jedhe. Yeroon kun immoo isaan mana qulqullummaa kana Yesuusuma kana diiguu adeemaa jedhan. Sababni isaa namni ija jabaatee mana qulqullummaa diiguu hin jira jedhanii waan hin yaadne. Yeroo tokko immoo Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa kana sin jigsaa jedheen. Ani immoo guyyaa sadiittan deebi'ee dhaabaa jedhe. Kana booda kun lachuu bitaa isaanitti galee jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa lakki kan jedhudha jechuudha. Deebiin kee lakki kan jedhudha jechuudha. Akkuma ati jettee immoo Yesuus ifaan ifatti mana qulqullummaa nan diiga jedhee kan inni itti dubbatee jiru. As keessatti immoo wanti nuti barsiisuu qabnu manni qulqullummaa kun yeroo lama gosa lamaan ilaaluuti dandeenya. Gosa lamaan ilaalla. Mana qulqullummaas qaama Yesuusiin sanaa fi deebi'ee immoo manuma mukaan kan ijaarame sanadha jechuudha. Baay'ee sirrii. Inni manni qulqullummaan inni qaama Yesuus sun Yesuus Kiristoos erguma du'ee du'aa ka'ee ijaarame jechuudha. Inni mukaan sun immoo erga Yesuus Kiristoos gara mirga abbaasaatti ol ba'eeyyuu waggaa 70 booddee manni qulqullummaan Israa'el keessa jiru sun jifkameera jechuudha, diigameera jechuudha. Diigameera jechuudha. Isa kana yaa waan itti dabaluu yoo jiraate iddoo tokkotti manni qulqullummaa yeroo akkas jedhamu egaa Maarqoos keessatti yoo dhandhee ilaalle Maarqoos boqonnaa 13 irratti bartootatu mana qulqullummaatti ba'anii otuma deeman iddoo tokko ga'anii ta'anii yookiin immoo ilaalanii garagalanii maal bareeda balballi miidhagaan kun maal bareeda dhagaan kun ijaarsi kun biildingii akkanaa takka argiteetta Yesuus akkamitti nama gammachiisa jedhanii baay'ee dinqamaniitu haasofsiisa. Achumaan Yesuus argita baay'ee ijaarsa namatti tolu kana miidhagaa kana jedheen garuu dhagaan tokko illee iddoo kanatti ni diigama malee walirratti nafuu jedhe. Raajiin kun egaa irraajee jechuudha waa'ee mana qulqullummaa hin diigama jedhe malee anatu ofii kootii nan diigaan jedhe. Inni lammataan immoo inni waa'ee dhagna isaaniitti yeroo deemnu guyyaa gaaf sana akka isaaf hin gallee adda baasee barreessa Yohaannis. Isaaniif jara kanaaf hin galle ture. Jara kanaaf hin galle. Inni garuu waa'ee dhagna isaati waa'ee qaama isaatti dubbataa ture. Jara kanaaf garuu hin himneef iyyuu jira manni qulqulluu. Akkuma ati jette silayyuu isaan dhiisiti bartootaaf iyyuu amma Yesuus Kiristoos gara mirga abbaasaatti ol ba'ee hafuura qulqulluu gad erguufitti wantoonni baay'een hin galle. Hin galle. Kana sirriitti hubachuutu nurra jiraata jechuudha. Gaaffii sattaanutti deemna. Gaaffii inni ittaanu gaaffii waliigalaadha. Raajiin Yesuus waa'ee diigamuu mana qulqullummaa Yerusaalem dubbate yoom raawwate jettee yaadda? Egaa isaanii manni qulqullummaa kan diigamu sun yeroo yookiin dhuguma guyyuma sadii keessatti yookiin sammuun isaanii diiganiitu isa nuti waggaa 46 dadhabnee ijaarre sana akkamitti guyyaa sadii keessatti diigamee yookiin immoo ijaaruu dandeessa sadii keessatti ani nama tokko taatee taajjabaa turanii. Haa ta'u garuu Yesuus raajii dubbate ture wanta gara fuulduraatti ta'u. Kanaaf Yesuus dhalatee guddatee du'ee inni manni qulqullummaa inni tokko inni qaama isaatii dhagna isaatii dubbate gaafa inni du'aa ka'u raawwate. Isaantu ajjeese kanaaf diigaa jedheen isin jigsaa jedheen kana jechuun isaantu Yesuus hin ajjeesa jechuudha. Inni immoo nan dhaaba jedheen dhuguma guyyaa sadii keessatti hin ka'e.
Mana qulqullummaa Yerusaalem jennu garuu inni templii Ingiliffaan jennu inni iddoo aarsaan suni gaafa diigamu gara waggaa 70 keessa edda Yesuus deemee gara waggaa 40 booddee jechuu dandeenya. Bara 70 keessa dhaloota Kiristoos booda yeroo mootummaan Roomaa fi mootummaa warra Yihuudootaa gidduutti wal dhabdeen bu'ee loltuun warra Roomaa diiganiiru yookiin Israa'el marsanii qabatanii diigamu distraction of Yerusaalem jettee yoo ilaalte akkasumallee akkuma Yesuus Kiristoos dhagaan isaa ijaarsaa walirraa caccabee walirraa nam'ee ammallee hafteensaa bakki isaa akka riizarveetti tokkootti daawwannaadhaaf yookiin bakka ta'urraan kan hafee wanti akka manaatti ilaalte akka manaatti walirratti hafee ilaaltu hin jirtu jechuudha. Raajiinsaa kan raawwatame bara sana kan jedhuun yaada. Akkuma ati jettee turteyyuu akkuma kanadha. Yeroo sana keessatti yeroo dhumatti diigamee turedha. Ammallee hafteensaa hin jira jedhama. Inni yeroo sana diigame jechuudha waggaa 70 booda. Bartoonni illee yeroo sana keessatti hin jirani dhumaniiru jedhama. Yohaannis mul'ata dhumaanii barreesse kanatu jira jedhamee yaadama gara dhumaa. Amma gara 90 fa'itti jiraate ani yaadu 99 kanatti jaarsa tokkoffaa keessa tureera ani yaadu. Ari'atamni guddaa waldaa irratti yookiin walumaa galatti Yihuudoota irratti ta'eera Israa'el irra yookiin immoo keessumatti immoo Yerusaalemitti marfamtee qabamtee diigamte waan jedhudha. Akkasumas manni qulqullummaas keessa diigame kan jedhudha. Gaafii dhumaatti carraan itti ba'ee gaafii dhumaa na gaafatta. Akkuma jalqaba si gaafachaa galamus dhumarratti si gaafadha. Eebbifame. Yesuus dhugumaan barsiifata amaleeffannaa Museen nutti dabarsee nan jijjiira jedhee tureera. Egaa duraan dubbanne waan ta'eef wanti kun jarri kan propoozaala dhiyeessan propoozaala sobaati. Sababii kanaatiif qarshii kan fudhanii namootatti aarsanii warra kaan immoo sobdootatti gorsanii itti kakaasaniitu kan dhufan. Sababii kanaatiif wanti isaan jedhan guutummaatti soba jechuudha. Haa ta'u malee Yesuus mana qulqullummaa kana yookiin immoo barsiifata Musee kana nan diigan jenna. Seera Musee fi barsiisa raajotaa hundumaa raawwiidha Yesuus qaamaan mul'ata. Isaan sagalee dubbatan inni garuu qaamaan dhufee mul'atee raawwate. Sababii kanaatiif dubbiin tokko dubbii Waaqayyoo keessaa lafatti naftuu isinitti hin fakkaatin iyyuu jedheetu isaanitti haasa'ee ture jechuudha. Akkuma ati jettee ture Maatiyoos 5:17-18tti ani hunduma isaa jabeessuuf dubbii seera Musee isinitti kennes kan raajotaas hundumaa jabeessuudhaaf anan dhufe malee diiguudhaaf yookiin balleessuudhaaf miti jedhe. Dubbii takka ittiin illee keessaa raawwattee inaftuu jedhe. Deebi'eetuma immoo ani dhuguma isinitti dubbadha. Warra barsiisota kana caala warra barsiisota seeraa kana caala qajeelummaan keessan baay'ee caala jedhee dubbate lafa kanatti gaaffiin keenya kanarratti raawwateera. Gooftaan guddaa isaanaa eebbisu dhaggeeffattoota keenya. Eebbifamaa akkasuma dhaggeeffattoota keenya nu waliyyoo dhaggeeffatanii hubannaa gaarii amma tokko asirraa waa tokko hin hubatu jennee abdannaa akkasuma obboleessa kiyya abdii guddaa eebbifame. Gooftaan guddaa si'a eebbisu gaafii keenyaaf deebii keenya asuma irratti xumurra obboloonni keenya guddaa eebbifamaa yuutuubii chaanelii keenya yoo hordoftan immoo kan kana caalu hojii ergamootaa itti aansitanii waan baay'ee barattu yaada guyyaa har'aatiif gaafiin keenya asuma irratti xumura. Walumaa galatti yuutuubii keenya chaanelii keenya sabiskiraayib gootanii akka hordoftan jaalala gootatiin sin gaafanna.